السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت وردفتوت كينيا كم جرتن. الحمد لله نبرة نجا. جرّا كنا وجرون كنتاته. الحمد لله. واني سنيجتشو برباده. جا كليتي رافين بولي رفني. أما ما تولسين أيو. فيديو كما فيديو عربو وانا كبته سنيفين فيديو سنيو عربي. yoo dhugaa feetan jechuudha yoo dhugaa feetan dachaas waa takkan ta'u dachaas waa takkan ta'u maamee garuu isaaf sodaadha yoo dhugaa feetan akka namallee ani faccalee qaba ganna dhiisaa jedhee isinitti intertiru isattillee intertiru isattillee naadadha garuu Mahammad aatima dachaas miti ka qabde dachaasi miti ka dubde ana dubde male ana mataki na dubde male dachaasi miti yoo kasii galu taate Mahammad akka afaan oromootiin sitti man yoo kasii galu taate dachaasi fi mica yoo gadhiisuu baannan hallayyaa seentitti uf beeki Mahammad hallayyaa seentitti beeki naa wajjin taphachuun hin ta'u namarra dhufee gara manaa deemaa jiru qabee adda ta'uu nama hojii ta'uu hin beeyne makiinaa qabanii fuudhanii makiinaa keessatti affananii qabanii deemanii mana isaa deemanii bakka geessee nagarree jechuudha bakka geessee nagarre yoo mana isaa ta'een hin beeka waan ta'eef na jalaa dho'isee beeka kanaaf hordoftoota keenya ani dachaas jechuun ana jechuudha dhugaa lubbuutii yeniin kennaaf dachaasii fi lubbuutii yeniin kennaaf Mahammad dachaas miti ka barbaadu ana barbaadaa jira waan ta'eef dachaas qofaa miti deebi'ee immoo dachaas biratti mee dhiirummaan dhalaallee adubuudha dhalaan mee maal si goote mee miskiin dhalaan hoo maal si goote ta'eef inni dhiira akka dhiiratti falmee ofirraa si deebisuu danda'a yookaan immoo gabboollee sirraa kaffalchuu danda'a intalli dhalaa hoo jaartii obboleettii jaarte haadha manaatiyya qabu jechuun yookaan immoo fuutee itti taphachuu jechuun kuni ana tuffii jechuudha Mahammad ana tuffii jechuudha kun amma jara dhiistee yoo ana hoo ana nan qabdu ana natti hin dhuftu gama kiyyan dhuftu maal goota miskiina cinqitame miskiina maa rakkiftate mee dhala namni itti jaffaraa dhala qabee itti dhaadeta sababa kiyyaan an sababa kiyyaan sababa kiyyaan waan takka lubbuun namaa takka yookaan immoo lukkuun takka akka waan takka kotteen irraa hin cabne isin jechaan jiruan afaan kam fahamtan afaan kam hubattan maaltu isinii mala Mahammad kanuun ana tuffattee bakka ati jirtu Mahammad eessa Huseeni Mahammad siman baasa bakka ati jirtu hin baasa dachaasii fi mica wallee kabaasu anuma rakkoon qabu fajalaa rakkoon qabu wallahi kotteen takka irraa jabtee anaa homaa dhaadullee nama dhaadachuu kanallee hin danda'u beektaa akka namaa kanatti dhaadachuu kanas hin danda'u gochaanis agarsiisa malee eessawuu yoo seente na jala hin baatu Mahammad eessawuu yoo seente na jala hin baatu maaliif kallattiin natti hin dhufne waan irraa barbaadde maal barbaaddame maal si haa godhume dachaas hiitee maal irraa argattame maal si godhe meeshaa soo ta'e ka fuudhe sii manaa ka fuudhe sii jaartirraa ka fuudhe sii qadiyyaan sun osoo jirtu osoo dubbiin sunuu mana kiyya daffaruu keetinuu sun saniin osoo jiru deebii ammas kanneen masaratti wajjin waan na goote osoo beeytu ammoo maal barbaadda yaaqi kana dhoysuufi kana irra dibuufi badii duraan daleete sana irra dibuufi moo maaluma feeta wanni viidiyoo taa'ee sii waraabeef si sodaa yookaan immoo waan jechuu si dhabuu fi miti akka ummannis naa beeku
si hubachiisuudha manillee akka beekuuf miskiin maal si godhe mee dhiifama si godheef waan dhiifama si godheef akkas goote odoo achis si dhiisee barse abdiin akkasi godhuun beekaa mire sababa kee baay'ee way Muhammad nitfatti Muhammad Muhammad bakka ati jirtu eessa Hussein guyyaa muraasa keessatti Muhammad yoo nani bakka ati jirtu sin baaf dhiiraa miti ilaal gatii kaffaltu suni gatiin ati kaffaltu gatii ni kaffalta takkaan si lakkaa laal badii ati daleete takka lama sadii badii ati daleete kan mataan gatii isaanii kaffalu teessa Muhammad mataa maaloo barbaadan naan galle bar خلاص waan si godhan irraa kaffalattemi waan ati isaan goote isaan illee sirraa kaffalan yaa Muhammad waan ati isaan goote isaan illee sirraa kaffalan garuu waan asi godhutu irra guddaa gurratti calaw wanni asi godhu ni agarta Muhammad harka kiyya ni seenta akka taatis taatu harka kiyya ni seenta ana mamaa sittilleen dhaadadhu gaafa san wallaalla Muhammad sii galee gaafa san way osoo akkana godhuu baadhee jettee gaafa shaneetu jira ishii ara gizee tukeeti keessa caffarin sin jedha bakka tan ammoo ila yoon mataa si gadi garangalchin magaalaa tana keessa waliin jirra Muhammad magaalaa tana keessa gadhiisuu baannan dachaasin gadhiisuu baannan Muhammad waan sitti dhufutu irra jima dachaasif micaawsan gadhiisuu baannan waan sitti dhufutu irra guddaadhaa sin jecha jira hunoo si hagalu ammallee ni fidda taana fidda gadhiis ijoollee ana wajjin falmi kottu ana wajjin akkana gocha keenyattu akkana nyaataa dhugii qabnuutu akkana amma gizeen keetii cafari Muhammad garuu waan hojii keetii waan harka keetii ni argatta eessuu na jalaan baatu Muhammad eessattuu mee maal sin jedhe maal jedhe mucaan sun jedhe eessattuu na jalaan baatu harka kee ima seenta karabata illeen ta'u akkam gootu ima seenta gaafa san immoo waan deebisaan deebiftu qopheeffadhu ammaa miti sii galee afaan oromootiin sitti haasaa jira wayne way dachaas kiyaanattaa galbak wayyoo oduu mataa ol qabadhu deemisiin jedhuu moo way bada'ana way Muhammad nadaffarti yooni sirraan baafne Muhammad yoo sirraan baaf maami kana gurratti na qabad dhugaasin jedha dachaasin qabdee micoon mee miskiinoo maal si goote mee maal si goote dhalaanoo yaa kee dhalaa gadhiisi huma ofirra si qabuu hin dandeessu waan fete gochuu hin dandeessa garuu ila kotteen irraa cabxee kotteen mushwaan biraa godhachuu waan itti taphachuu kotteen irraa cabxee anaafis